baga gammaddan uummanni Harargees taatanii uummatoonni onlaayinii kanarratti obboleessa kana faana bu'aa turtan jechuudha. Obboleessa kanaaf kan gaddees jira. Obboleessa kanaaf illee kan tapha godhate akka kubbaa miilaa itti taphate illee ni jira. Kan immoo akkasumatti hin jiraame nama televiziyoonii irraa waan ta'e tokko ilaalee fakkeenya irraa fudhatu akkas jaalalli fakkeenya irraa godhatee namoonni baay'een obboleessa kanatti qeeqa kolfa waa hedduu gochaa ture. Dhugaa dubbachuuf ittiin kofallan garuu naazansiisaa ture durumayyuu baay'ee tokko na gaddisiisaa ture jechuudha. Guyyaa har'aa immoo yeroo inni akkasitti akkanatti hammatee akkasitti maxas godhatee of jala buufatu kan immoo gammachuu daangaa hin qabne nama gammachiisa. Dhugaa nama miidhame irraa namni waa tokko argatu hin jiru jechuudha. Garuu asumaan immoo nagaan daganne nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa akkasumallee obbolawwan kiyyaa amantaa biraa taatan lafaaf bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'a saapiraayisii ajaa'ibaa gammachuu ajaa'ibaa saayitii tokkoon duratti gadi lakkifame isinii fidee dhufe jechuudha. Innis immoo egaa akkuma beektanii jaalaltii dhugaa ijaan qabdu. Jaalala jechuun jaamaa. Jaalala jechuun bakka argitetti akka likkiftii kan nama lakkaftu jechuudha. Dhugaadha. Jaalala yeroo jedhanii namni tokko jaalala keessatti miidhamee jennaan deebi'ee fayyuudhaaf yookiin immoo wal'aanamuudhaaf baay'ee tokko kan nama dhibu jechuudha. Wal'aansi jaalalaa qoricha hin qabu jechuudha. Wal'aansi jaalalaa doktariin arguu hin danda'u jechuudha. Garuu namni tokko gaafa jaalalatti miidhamee namni illee namaa beekuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf jechuun akka waan ta'e nama dhahatti jechuudha. Abee jaalalli si qabee beekamoo maaliif akkas jetta yoo jettanii galata waaqaati. Hanga har'aatti jechuudha suuta hin jedhan sodaadha. Nam baqadhan jettanii itti qollofee hin jira amma ammaatti jechuudha. Qulfii keessaa ishee baasee hin jiru jaalala jechuudha. Maaliif yoo jettan keessuma keessaa mana madaamii keessatti nama qabe jennaan jaalalle kalaas nuu dhumate saayinaan cabsuu jira tofriyyaa cabsuu jira finjaal biyyaala cabsuu jira waa hedduu balleessuutu jira amala abuutu jira. Egaa jaalalli immoo amala nama oowwasinii galee hin nama xuuxxillee siniif haa galu. Jaalalli hin nama xuuxxii amala nama oowwite akkuma obboleessi kuni bakka jazaan immoo bakka reeffi itti owwaalame namoonni du'anii jiran sana faadeemee boo'ee jechuudha. Nadhiisaa jaalala kana na godhee kabajaa wallaalee miti ani ilma nama guddaatii ilma warra Harargeetii ilma biyyaa ilma biyyaatii ilma sabaatii nan qeeqinaa jedhee bu'a ture. Akkasumallee namoonni baay'een maqaa nu balleessite Harargeen nama akkasii miti jedhanii namoonni baay'een kan itti qaanfatanillee jira. Sirriidha nama qaanfachiisa obboleessa waan ta'eef namni tokko naannaa tokko keessaa magaala akkasiirra yookiin immoo naannoo akkasiirra akkasa yabaluu yeroo jedhamu nama qaanfachiisa dhugaa dubbachuuf. Maaliif namoota baay'ee dayyuusaa maaloodha jechaa ture jechuudha. Dayyuusni akka kanatti Harargee keessa hin jiru. Ilmi Harargee akkas ta'uunsaa qeeqa baay'ee jechuudha. Namoonni baay'ee ajandaa godhatanii itti ka'aa turan jechuudha. Namichi kun dhugaa dubbachuuf jaallatee miti jechuudha. Waan bakka hin miidhameera namatu arguu fi dadhabee malee jechuudha. Durumaa yoo jechuudha. Dhaaba naman balleessi waaqayyo dhugaadha. Dhaaba naman balleessin. Maaliif gaafa jaalalatti galan ilaallachuun bareedaadha. Kana dhala onlaayinii irratti naman beekne tokko namni akka argetti nama beeka gaafa jedhanii soba fakkaata jechuudha. Namni tokko gaa'ila keessatti dhugaadha. Nama sana haadha isaan beektu abbaa isaan beektu fira isaa obboleessa isaa hin beektu taanaan namichi kun akkatti guddatee akkamiin as gahee har'a inni obboleessi kun quraana keessatti wal baranii quraana barsiisuudhaan barsiisaa quraanaa ta'e akkasumas immoo isheen immoo yeroo dhiyoo gara amantii musliimaa dhuftee shaahadaa qabattee akkasuma ichiin wal baran jechuudha. Onlaayinii irratti wal baran malee ishiin akkatti guddatte yookiin immoo inni akkatti guddate waliin beekan jechuudha. Gaa'ila keessatti immoo namni yoomillee taanaan jechuudha walitti bu'uu hin hafu jechuudha. Walitti ni bu'a. Eelee fi goomjiin illee walitti bu'a jechuudha. Ilmi namaa walitti ni bu'a walitti dhiifata malee. Garuu namni tokko gaafa walitti bu'ee immoo maal ilaalee walitti deebi'a. Nama kana gidduu immoo maaltu jira? Faar baqqaa yaanii walirraa fageenya baay'eetu jira jechuudha dhugaadha. Amma ishiin maatiinsaa keessatti obboleessi kun hawaasa isaa keessatti maal akka inni ta'e akkamitti akka inni guddate akkamitti akka inni as gahe kana hin beektu. Har'a guddateetuma ishee barsiisuu isaa argite malee. Innis immoo
obboleettiin kun booniyyeen akkamitti akka isheen guddatte maal akka taate maatii maal keessa hawaasa ishee keessatti maal fakkaatti jedhee hin beeku. Akkasumattuma onlaayinii irrattis arge namoota baay'een onlaayinii irratti dagama jechuudha. Nama tokko bifa ilaalaniitu hin taane maalummaa isaa namni kun maal boodattoo gaafa namni tokko gaafa walitti bu'ee namni wal sodaata wal qaanfata ahaa ilmi abaluu akkamittiin intala abaluu akkas godhe kan jedhu jira jechuudha. Intalli abaluu immoo ilma abaluutiin akkamiin kana goote kan jedhutu jira jechuudha. Gaa'ela keessatti kabaja hawaasni walii qabaatutu jira jechuudha. wal saalfachuutu jira, wal kabajuutu jira, abbootii wal kabajuun jira, waliin dhuganii waliin nyaatanii gaafa gaa'ela dhaabbatan dhugaa dubbachuuf akka waan onlaayinii kanarratti wal arganii fageenyarraa fageenyatti walitti dabalamanii wal faana gaa'ela dhaabbatanii maxifoo yookiin badaan hin jiru jechuudha. Badaa maaliif yoo jettan akkuma amma siniin jedhee maalummaa hin beekan, maalummaa waliin beekan, waliin kabajan jechuudha, waliin kabajan. Namni tokko har'a yookiin ilaalcha bareedinaa, ilaalcha qabeenyaan, ilaalcha akkasiin wal kabaja otoo hin taane dhalli namaa kan wal kabaju duwwaa irratti haadhaaf abbaa ilaalee, obboleessa obboleetti ilaalee, firaa fi ollaa ilaaleetiin kabaja walii laata jechuudha. Maaliif akkasumatti gaafa waan tokko ilaalanii, bifa ilaalanii, qabeenya ilaalanii, callisanii gaafa gaa'elatti galan immoo kunoo akka kana salphina ta'a jechuudha boonni isaa. Amma dhugaa dubbachuuf obboleessi kuni intala safuu, intala biyyaa, intala maalii jedhee hin aaddata jechuudha. Har'a dura garuu karaan jannata nama geessitu karaa intala warra shawaa karaa booniyyeeti jedhee ture jechuudha. Garuu har'a alhamdulillah jedhee viidiyoo isaa argitanii jirtu. Namoonni baay'een keessanii koomentii nama 7,900 waan akkasiin argisaa takka keessatti jechuudha. Namoonni dura dayyuusa wayii nutti boo'ii nutti maraatiin kana jedhanii isa qeeqanillee har'a jechuudha. Hundumti isaanii maal jechuudha? Maashaallah 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 jechuudha. Anaanillee na gammachiisa obboleessi kun haala kanaan boo'ee, haala kanaan cinqamee du'a bakka du'uudha tokko itti dhufe jechuudha. Akkasuma immoo dubartoonni keenya of eeggadha. Maaliif saree mana lamaa gidduutti waraabessan nyaata jedhan dhugaadha. Amma obboleettiin kun yookiin isa duraa sanatti nafne yookiin isa kana faana hin baane jechuudha. Maaliif isheen illee kana booda saayikolojiin ishee cabaa jechuudha, cabaa okkolaa jechuudha. Maaliif tokkoffaa miidiyaa irratti amma kana taate lammaffaa immoo nama jaallatte sanallee dhabde. Maaliif dhabde nama jaallatte kan immoo sababa isheen dhabdeef sababa yaadni ishee bakka lama ta'eef jechuudha. Kanaafuu saree mana lamaa gaafa jedhanii dhugaa dubbachuuf kanuma jechuudha. Saree mana lamaa gidduu waraabessa nyaata. Otoo maal taatu otoo xawu jechuu gidduutti hafte bakka yookiin achitti hafte namni barbaadu hin jiru. Maaliif yookiin mana sanaa nyaatteetti jedha namni yookiin mana kanaa nyaatteetti jedha. Sareen gidduutti agabu bultee jechuudha. Kanaaf nuti dubartoonni illee jechuudha akkasumallee dhiirallee yoo ta'e jechuudha ammaaraacii yookiin immoo filannoo yeroo namarraan deemtan jechuudha muudannoon akka kanaas mudata jechuudha. Gaaf tokko rabbi nama gallata, gaaf tokko rabbi nama jechuun nama salphisa jechuudha. Inuma salphata namni waan akka kanaa sharriyaa namarratti hojjetu. Ijji namaa nan agaruu ani namni na arguun jiru namni jedhee wanta hamaa namarratti yaadu jechuudha. Akkasitti in sattaramu rabbiin immoo in gallata yookiin immoo in salphisaa jechuudha. Maaliif sababa garaan ishee iddoo meeqa yaadeef jechuudha. Otoo iddoo tokkotti dhaabbattee bakka tokko dhaabbattee yaa rabbi na qajeelchi nama akka koo qajeela naa kenni jettee rabbiin otoo kadhatteetti ta'e obboleettiin kunis milkoofti turte in salphattullee turte jechuudha. Isheen amma kanamoo kana wayya jettee otoo gidduutti raafamtuuti bushaan ishee taate bushaan galla ishee nyaata jechuudha. Kanaaf nuti immoo warri shamarran immoo maal irraa barachuu qabna? Kana booda jaalallee yoo baafattan tokkumarra dhaabbadha. Gaafa inni si dhiisee deeme hambiraatti dabarta rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Gaafa tokko janajjannu yookiin immoo tokko faana haasa'uudhaaf hamma dhuma isaatti faana dhaabbadhu hanga dhumaatti. Nama balleessuu hin yaadina. Namni yoo sin miidhe malee nama miidhuu hin yaadina. Kanaafuu namni miidhame immoo dhugaa rabbiitiin ni kiifama jechuudha, ni badhaafama booda irratti. Akkuma obboleessa kana argitanii booniyyeetti 50 deebitu. Booniyyee tuqaa fakkaatti yeroo ishee argitanii dhugaa rabbii isiniin jedha. Galatoomaa isin jaalladha turtii gaarii.